qofa wal barbaad ummata hojii nyaachuu yeroo namni waa of qabaate hojii nyaachuu duubaan deebitanii nama nyaachuu bakka leenjitanii kan hin beekamne parsantiin 75 jechuudha. Kijibdootaaf nama attaallalu nama gowwoomsu yeroo namni fayyaa qabu yeroo namni maallaqa qabu qofa namatti deemtu. Hospitaalaan keessa wal beenna gati ta'e itti maara. Anis qaama keessan keessaa tokko. Mucaan kun abbaa ilmoo afuriiti. Haqa nurraa qaba. Dhageessanii haqa nurraa qaba. Ijoolleen Ijipti keessa jirtan Aadamiin tokko yoo beektan please itti naa bilbilaa naa waama. Aadam tokko bucuusii namaaf cannaqama. Aadamitti naa dawwalaa. Aadam mucaa Harargeessan kalaayifii seenu sana xiqqoo sii namnaan abdadhu isa namni waan kana sochoosu akkasumas abbaa keenya sheexaayir tokko sheexaayiritti naa bilbilaan waan akkasiin barbaadaa jira naa jedhaani. Sheexaayir abbaa boru isaan jimmaas sheexaayir baalees naa waama. Warra namaa cinqamu waan nan beekaan keessatti jechuudha. Mucaan kun abbaa ijoollee afuriiti. Abbaa ijoollee afuriiti. Amaan nama ol jedhee maqaa ija namaa keessa ilaaluu miti. Seera biyya sanaatiin akkuma siin beektan mucaan kun nama baqattummaa mirkaneeffatee buluu Afrikaa qaba. Warri Ijipti jirtanuu please warri dhiirotaa keessattuu hin callisinaati obboleettii keenya kanaa wajjin ijoollee guurradhaa deemaati. Nu alaafinnatii ijoollee kan itti gaafatamummaa ijoollee kanaa ofitti horachuu hin dandeenyu. Badina abbaa maa hin jettanii gaafachuu wallaahi mirga qabdu. Osoon Ijipti jiraate gaafa obboleessi keenya mucaan arsii du'u mucaan daa'imni sun balbala mana kootii irratti qaqqalamee diramee akka sanatti du'u isin iyyitaniidhuma balaa kan biraa kaaftanii dhiiftanii galuuf turtan. Utuun achi jiraadhe silaa waan an gochuu danda'u beektu jechuudha waa yaman. Sini galee waan isin gootota isiniifan himaan yoo hin beektan ta'e silaa koominitiin Oromoo hin jiru ganda gandatti galee jimmi qobaatti qaba. Hundi isaa jechuudha ganda gandatti galee qobaatti galeera. Koominitii wanni jedhamu Oromoo baraaruu danda'u biyya Ijipti keessa hin jiru. Oromoo baraaruu dhiisaati kan of baraaruu danda'u hin jiru jechuudha. Dhugaa walitti himna. Kanaaf aktiivistoonni Ijipti keessa jirtanu ana dabalatee hin jiru. Wallaahi mucaan kun namni nyaatee quufan se'u. Birrii kudha yoo qabaate waan qabu borsaadha haga bututti namaa wajjin nyaatee dhugaamaan jechuudha. Durii kaafnee isa beekna. Miskiina obboleessi keenya kun. Utuma immoo jallataa ta'e iyyuu immoo haqa nurraa qabaa jechuudha. Warri Ijipti jirtan uummata kakaasaati amaan akka gara biyyaatti ilmoo isaarraa qabamee hin galle shoora guddaa godhaa namoota beektan xabaqaa beektan hunda akka xabaqaa yoo inni argattu mucaan kun qofa godhaa fi dhiisa. Xabaqaa yoo inni waa biraa hin godhu. Akka inni gara biyyaatti hin galle qofa godhaa jechuudha. Mucaan kun baqataadha waan ta'eef giriin kaardii baatee gara biyyaatti galuu hin qabu jedheeti irraa falma xabaqaa yoo inni isinii galee kana gochuuf deemtanii haadha ilmoo afurii haadha shanee sana abbaa manarraa qabanii buluu wajjin biyya galuutti murteessanii amma kisimitti illee waliin beektaa warra alaa fi tokko kan beeku jira daabitni tokko basaatiniin itti dawwalee sagalee ol qabee ijoollee laayii biratti maali wanjalli isaa jennaan waa tokko nu waraqaa hin qabuudhaan seeraan illee deemaaraadhaan qabne garuu biyya galuu kan itti murteesse immoo jawaazaatiidha tikkeetti guutuu malee falan qabdaduudhaan jedhe akkamitti namni biluu qabuun jedheeni waa tokko gochuu namni jawaazaatii murteessanaan hin jedhu seete kottume tiktokii irra naa qottu kottuuti waan fala ta'uu qabu waan godhamu qabu kottuun dubbanna kunoo nama 300 foyitu jira ayye Aadam yeroo dhufe naa galchaa Aadamiin argadee nama isin jedhaanii sheexaayiritti immoo naa bilbilaati ilaa kuni dhageessanii kuni baay'ee waan nama gaddisiisuu fi waan baay'ee namatti dhaga'amudha dhageessanii baqattoonni Ijipti keessa jirtanu ofirra ciisina. An hadda achii deemee dubbisee itti barbaadu miti ani. Takkaa achitti callisee hin beeku na taajjabu. Waa'ee baqataa irratti jechuudha. Wanni kun seeraa miti. Kunoo aadan dhufeera. Wanni kun seeraa miti abadan. Baqataa biluu qabu. Biyyatti galuutti murteessu. Mubaarak. Footoo isaa miseenjera na ergi footoo isaa kan miseenjera na ergi tafi. Salaam alaikum video kanan zaabora. Aku maxxansaa turte viidiyoo keenya viidiyoo Hamzaa Booranaa hattuudha jedhu sana maxxansi uummataaf. Assalamu alaikum Barik. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami habibi fayyaadha nagaa. Alhamdulillah. Akkami jirtan? Nagaa jirra. Aadam kiyya waan ajaa'ibaa intinaan beektamti abbaa ijoollee afurii. Aman. Aman. Eessa? Bar bitaa qaabulu waliin qabaniiti gara biyyaatti akka galu murteessani.
أما بوليسيتي دوّلان سيكنوا لبورسا سيفن كنا كان على في بساتين سنة دول تجا فتا. Kaya. Bar waa'ee isaa kana amma warra nama galchuufan uummata jawaazotaatiin dubbisuu ture. أيه. Abbaan أم بيجا كتسين قبض بيبيكو. akkasitti dubbachuu turre gideen ammatti bilbilu isaa na erginaan ji'a mudurallee ergee fi waraqaan isaa itti dhumtu buluunuu jechuudha. Namni buluu qabu akka heeraa addunyaatti galuu hin qabu. Waraqaan demi afur dhumti ganaa waraqaan isaa tokko أيه. waraqaan isaa Noovembar 2024 dhumti. Waraqaan isaa dhumuu hin dhiyaattu ganaa wanni irraatti galchuu danda'anis hin jiru. Kana nuti wanni nu godhani beekta duraanuu ati community dhabaa fi waan adda addaa dhabaa fi asoo akkana iyyuu community biraallee amma dhiyoo tana aariyaa nurra ijaaramte ta duraanutu asoo waa homaa nuun godhin jechuudha. Waa'ee amma mee dubbadhe tanaa jecha baanee furmaata fiduu yoo mucaan kun hagalu ta'e nuti baqataan hundi yoo inni dura baanee karaa keenya nutis boru kanuma baqataa heera intar Karun nufaan akka sayyidii darka koo akka bakkeetti kennan na dhungattu harka kee gootan yoon ziyaaraa dhufe malee waliin sirraa barbaadu hin jiru. Harun waan garaa siin danda'u nama kee kana ati amma garaa haa Itoophiyaa jirtu dhimma si silaa wanni si dhibu hin jiru ni beektaa garumaa si dadhabee dhufte. Kun nama keetiif rahmata qabaachuu rabbiin rahmata nama keessa kaa'e malee kaasiru feema sauta meeqaa jira dantaa walirraa hin qabne mucaan kun arraan tana yoo achi hidhamee biyya gale shakimiin isaan irratti as deebi'aa beeku. Saa walaalaa maalumaaf sodaan dhuftee maaliif warri amma maal jetti meeshaa Oromoo haasan nyaate Huseeniifis ni ta'aa waan jettu takkaan jira. Arra mucaan kun azoo buluu qabu yoo gale baqataan biraatis boru karaan isaa kanuma. Yoo kan feene ta'e ta'an bikka nu godhanii hara biyya biraa nu dabarsuuf lakki akka heera baqataa addunyaatti heera guuttanii jiraachuu jirtanii hanqa wanjalan dalagin waan takkan dalagin akkuma uummata baqataa biraa ilaalanii nu ilaalu dhimma ija biraatiin hin ilaalu nurraa haa dhiisan. Nutis baqataa akkuma ilma namaa kaan baatti sagalee dhalanne garaagarummaan qabnu hin jiru. Nuti wanni walitti waan hin taane waliin nu hidhan hin jiru tani acha mucaan kun badii takka malee hidhame saahiba isaatiin akkuma safaataa azoo waliin godhaniitiin wal lolaa azoon ta'in qaban mucaan kun takkaa isaa nama tokko takkaa isaa mashaakila godhu bikka mashaakilaa dhaabbatu ho'eega hoflee taphachuu malee namni takkaa arge hin jiru. Habibi namni ilmaan afur qabu dhiisi namni ilmaan tokko qabu yeroo namaa wajjin loluun qabu. Maaliif namni ilmaan agidee ammaan tanaatti jiruun qaalooyitee ibidda taatee jirti akkamittiin ilmoo xiyya tana guddifadhee as keessaa bahaa malee namni ilmaan afur qabu keessaafuu gidee kuufee namaa wajjin loluun qabu dhugaan isinii hima. Tana mucaa rabbiin ittuma fideetii sanii jecha arraan tana yoo dubbii tana cal jannee dhiisnee laalle boru naa fi atiifis karaan keenya kanumaa baqataan kaayiroo warri community azala jirtanii dhageessan tokkoon keessan azoonus ni ijoollee fisikitti sun daddawwallee yoo har'a mucaan kun galee nutis boorsaa keenya qabannee walitti dura baanee yoo inni dura baanee nutis nu galchuu wani jechiin hin jiru kanuma amma mee uummatattis dawwaleetiin gaafadha mubaarik anaa gabba'uu deemuu na himti bilbilte waan irra ga'e isiniif hin himaan basaatiinis taatu amma abbaa hojuutti na dawwalu jira wajji deeyne warra dhimma silaalaa irratti biraas deeyne isiniif hin deebisaan yoo onlaayina jiraattan achi dhaabbadheetiin si bilbilu mubaarik. Adam keenya. Munir Abubakar ilma Sheekh Ahmad Ramaya Habibi. Akka nagaami. Nagaa wallahi ilma Sheekha. والله ربي كاسي والله ربي ومجد أكاي أتي مبارك لا القربان كوني سلا يرى هدو واي كايرو كان اللي قتي به دبوتا فولو قنا فولو